Israa'el fi Hamaas jidduutti erga eegalee guyyaa 20 guuteera. Kanaaf dhimmoonni haaraan jiran maali? Eeliyaas Hordofaa isinitti hima. Waraanni Israa'el fi Hamaas gidduutti erga eegalee guyyoota 20 guuteera. Haleellaa akka tasaa Hamaas Israa'el irratti raawwateen namoonni 1,400 ajjeefamanii kanneen amma Israa'el 229 ta'u jettee butanii gara Gaazaatti fudhatan. Ergasiin booda Israa'el ammoo haala obba'uuf jecha guyyaa guyyaan haleellaa qilleensaa Gaazaa irratti raawwataa jirti. Kanaanis namoonni 7,000 ol ajjeefamuu aangawoonni Gaazaa beeksisaniiru. Israa'el baay'inni namoota Hamaasiin butamanii 229 akka ta'uun amana jette. Biyyattiin lakkoofsa namoota butamanii yeroo garagaraatti haaromsaa kan jirtu yoo ta'u, ganama kanas lakkoofsa haaraa baaste. Dubbii himaan humna ittisaa Israa'el Daani'el Hagaaree akka jedhanitti amma namoonni akka butamanii yaadamu 229 gaheera. Namoota butaman keessaa 4 gadhiifamuun isaanii amma dura gabaafameera. Gama kaaniin Ameerikaan waliigalteen dhukaasa dhaabuu Hamaas deebi'ee akka of ijaaruuf carraa kennuu hin deeggaru jette. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa US BBC'tti akka himanitti Ameerikaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu Hamaas boqonnaa argatee of ijaaruun Israa'el irratti duula shororkaa akka itti fufuuf taasisuu hin deeggartu jedhan. Maatiiw Miilar haleellaa tasaa onkololeessa 7 Hamaas gara jabinaan Israa'el irratti raawwateen alatti garichi guyyaa guyyaan rokkeettiiwwan Israa'eloota nagaa irratti xiyyeeffatee dhukaasaa oole jechuun dubbatan. Kanaan walqabatee Hamaas osoo dhukaasa dhaabuudhaaf waliigaltee irra hin gahamin namootan butee fudhadhee gadi lakkisu jedheera. Hooggantoonni olaanuun Hamaas Mooskoo daawwataa jiran Israa'el haleellaa qilleensaa Gaazaa irratti raawwataa jirtu osoo hin dhaabin Hamaas namoota butee fudhatee akka gadi lakkifne miidiyaa Raashiyaatti dubbataniiru. Maatiiw Miilar deeggarsa namoomaa gochuuf jecha qaamoleen lamaan dhukaasa akka dhaaban garuu ammoo Ameerikaan fedhii akka hin qabne dubbatan. Yaa'iin waliigalaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii jimaata har'aa onkololeessa 27 2023 dhukaasa dhaabuun ariifachiisaan akka taasifamu gaafachuuf murtee yaadaa irratti sagalee kenna jedhamee eegama. Kora waliigalaa UN guyyaa kamisaa ture irratti ambaasaaddoroonni Israa'elii fi Filisxeem miidhaa waraanni kun lammiilee isaaniirraan ga'ee ilaalchisuun hirmaattotaaf dhiyeessanii turan. Odoo biraatiin Gaazaa keessatti namoota ajjeefaman keessaa harka 40 kan ta'an ijoolleedha jedhee dhaabbanni fayyaa addunyaa. Dhaabbatichi ragaa ministeera fayyaa Gaazaa fayyadamuun ibsa kana kan kenne yoo ta'u, hanga ammaa Gaazaa keessatti namoonni 7,028 haleellaa Israa'el gaggeessteen ajjeefamaniiru. Akka gabaasa WHO'tti kanneen du'aniin alatti namoonni 18,482 miidhaan irra gaheera. Kanneen miidhaman keessaas lakkoofsi daa'immanii hedduu ta'uudha dhaabbatichi kan ibse. Gaazaa keessatti namoonni 1,000 ta'an tajaajilli diyaalisisii kan isaan barbaachisu yoo ta'u, 2,000 kan ta'an ammoo dhukkubsattoota kaansarii wal'aansaa tattamaa barbaadan ta'uu ibseera dhaabbanni fayyaa addunyaa. Miidiyaaleen bahaa giddu galeessaatti argaman buufata basaasaa Israa'el Daalaakitti argamu irratti haleellaan raawwatameera jechuun gabaasni baasan sobadha jechuun Eertiraan haalteetti. Buufata TV Lebaanoon kan ta'e Almaayediin buufanni to'annoo loltummaa Israa'el odola Daalaak irratti argamu irratti haleellaan raawwatameera jechuun kan gabaase maddeen Eertiraa eeruun ture. Ammayyuu taanaa dabalee sinitti hima. Ministeerri beeksisa Eertiraa Yamaana Gabar Masqal gabaasichi gonkumaa sobadha jechuun toora X kan amma dura Twitter jedhamu irratti barreessaniiru. Aangawaan olaanaa Eertiraa kun gabaasichi kan odeessu waa'ee haleellaa buufata waraanaa Israa'el Eertiraa keessatti hin argamne irratti raawwatameeti jechuun haleellaan raawwatame kan hin jirre ta'uu isaatiin alatti Israa'el Eertiraa keessa buufata waraanaa kan qabne himaniiru. Almaayediin garuu gabaasa kamisa maddeen waraana Eertiraa keessatti argaman natti himaniiru jechuun baaseen haleellaa raawwatameera jedheen qondaalli waraanaa Israa'el olaanaa tokkos ajjeefamuu dabalee himeera. Almaayediin haleellicha kanarratti xiyyeeffate wiirtuu basaasaa Israa'el kan xiyyeeffannaasaa galaana diimaarraa Yemen irratti taasifateedha jedheera. Miidiyaan kun haleellicha kan raawwate eenyu akka ta'e ilaalchisuun kan jedhe jiraachuu baatullee garee Islaamaa Ansar Allah jedhamuu fi Yemen keessa socho'u tokko ta'uu akka hin oolle eereera. Ministeerri beeksisaa Eertiraa garuu gabaasichi sooba adiidha jechuun Israa'el Iraaniin akkasumas finciltoonni Huutii Eertiraatti buufata waraanaa qabu jechuun irra deddeebiin odeeffannoo sobaa kennaa turaniiru jedhan. Israa'el Eertiraatti buufata waraanaas ta'e wiirtuu basaasaa hundeeffachuu wanti beekamu hin jiru. Gaazexaan Israa'el Haaretz jedhamu waggoota 10 dura dhaabbata xiinxalaa dhimmoota nageenyaa Stratfor Global Intelligence jedhamu eeruudhaan gabaasa hojjeteen Israa'elii fi Iraan Eertiraatti buufata waraanaa hundeeffataniiru jedhee ture. Asmaraan garuu buufataaleen Israa'el kan Iraan daangaa ishee keessaa kan jirre ibsitee jirti. Biyyoota lamaan alattis Masriin Eertiraatti buufata waraanaa ijaarrachuuf karoora qabdi gabaasni jedhu ba'ee ture. Haa ta'u malee maddi oduu mootummaa Turkii Anaadoluun
Waggootaan dura maddeen waraanaa Masrii eeruun Masriin biyyoota biraa keessatti buufata waraanaa ijaarrachuuf karoora akka hin qabne barreessee ture. AP'n gama isaatiin suura saatalaayitii waabeeffachuun United Arab Emirates buufata waraanaa Asab irratti ijaartee turte diigaa jiraachuu gabaasee ture. Abudaabiin wiirtuu waraanaa kana humna Saawudiin durfamu cinaa hiriiruun wayita finciltoota Huutii Yemen keessaa waraanaa turtetti meeshaalee waraanaa gurguddaa fi loltoota waraanicha keessatti hirmaatan deddeebisuuf itti fayyadamaa turte. Qaama Eertiraa kan ta'e Odool Dahlaag odolota galaana diimaa keessatti argaman 125 ol kan of keessatti hammatedha. Odolota dhiyeenya Mitswaatti argaman kanneen keessaa 4 qofatu namni irra jiraata. Cimaan bubbee makatee guyyoota ittaanan keessatti waan raagamuuf hawaasni naannichaa of eeggannoo akka taasisan damee miitiyooroolojii Keeniyaa akeekkachiisa dabarse. Bulchiinsota kanneen akka Marsabiit, Mandeeraa, Wajjir, Isiyooloo fi kaanittis bokkaan cimaa sababa elniinoon mudatu akka roobu himameera. Kanaanis hawaasni lolaa hangaasuu fi bubbee cimaarraa akka of eegus gorseera. Gaazexeessaa Qaasim Waaqoo Saalaa guyyoota darban keessa bulchiinsa Marsabiititti wanta mudate akkanaan nutti hime. Aga guyyaa 2-3 bokka guddaan roobe. Bokkaan suniin waaqii bokka sugan utochinna ammoo rakkoo akka kallee yaayyuu namaa geesse gara logoloo kana jaartoo akka gan 70 manumisa waliin lolaallee fuudhee lubbuu isaallee baati. Gara saahuu gara wabeera sullee daa'imdiqa ijoollee iskuula akkasuma bisaan fuudhanii dabranii lubbuun baate mana akka kallee kanamaa guddoo rakkootti geessanii bisaan man duudanii qabeen warra cufayyuu dura yakkanii tanirraa gudduma warri nu dubbifnilleen iyyannuufillee deeffatettiin serkaala fi warra dabee qabeenalleen waan qabdanii nuree baay'ee eegisuni reebulleen yaadufte fakkeenya namni akka seenetti akauntii Marsabeeti sagaleen yaayyuu gara logoloo sun biidha qabe maan jennaani bokkaan guddaan roobsuun karaallee inkuti jechuu aduu qarqaarsa gar nama dhufu feete rakkoo taatii ammoo akka guyyaa irra mootummaan kauntii Marsabeeti gabana Mahmud Aliifaa bulchaa gara labsuun Joosef Lekutoonedhanii kaalee warra damee Reed Kroosii wal qabatanii xiyyoora nachii bu'anittiin haala warri suullee heejjirlaalanitiin waan qarqaarsallee dhaqqabaniin irraamnaan dameen keessumaa waan qilleessa hallaaltu warrilleen himuu jiran qara gorsa namaa kennuu jiranii gorsullee namii akka namii fudhatettiin guldeemu wanti guddoon himuu jiranii suni ammaatti wanti labjiraalleen agaan. Damee miitiyooroolojii Keeniyaatti daayireektara bulchiinsa Marsabiit kan ta'an obbo Abdii Jiloo gama isaaniin waan mudate himanii hawaasni of eeggannoo akkamii gochuu akka qabu BBC'tti himaniiru. Waa'ee lakoo Eliyaas Hordofaatu dubbise. Bokka guddaatti roobee gara Marsabiiti sun guyyaa taaree 25 bokka guddaa 55.6 mm in 24 hours roobee. Bokka guddaa kunin. Bokkaan kunin gubbaa Marsabeet kaar gubbaa roobe ammoo bisaan guddoon gabbu'an bakka lagloogoo jalsun cuf gabbu'anii akka malee faca'anii ta'an kaleellee bokka guddaan roobe eriya Marsabeet sentro waan akka 52.8 mm in 24 hours keessatti bokka guddaa jechuu sullee kakaleellee ammallee advaizorii daayirektaanii taaree irraa 27 fi taaree borii 28 kam keenkan noodestanii ka Marsabiit kauntiin kee jirtu bokka guddaat dhufuu jira jedhe waan advaizorii ka gorsa duub kenne akkasii garmooyele kallee akkasuma roobe bokkaan guddoo booda gubbaallee gama Itoophiyaallee irratti roobee gar keenkanlee gaffa cahaa maridduu daangaa gubbaa hojjaroo booda gubbaa bokkaan kaan gar keenya duuba akka malee filaadeen duuba gabbu. Nami gaafa roobi guddaan akkanaa buuf jedhu maal hojjechuu qaba? Nami dirra keessallee jiru ka baadiyyaa keessallee loon horsiisee bulu nami maal gochuun of eeggachuu qaba? Lubbuusaa oolfachuu qaba? Bokkaan hojja roobu waan guddoo qaba. Bokkaan bishaan guddoo laf bu'aallee nam diban horiillee hin diban lubbuu namaallee hin fudhatani lagillee nami hin fudhata ayyee horiillee hin obbaasa akkasuma hangaasulleen hin jirti mandiisulleen bokkaa guddaa waliin hin jirti mandiisuntulleen hangaasuntulleen namalleen obbaafti yoo amma bokkaan guddaan kana kun gadhuuf duub namatti himanii namni dirkee jirulleen akkinni uf eegatu namni gara horii kee jirulleen akkinni laallatu lag yaafaa bisaan guddoo yaa'u jirafa bisaanum xiqqoo see nami keesseene akkasii marra cuf maredduu namalleen fuudhu bisaanum gabbu'e ka gubbafa roobee gabbu'e faa lagbee ta diqqasee nami gaarin deemullee keesseene marra duugallee gaarillee fudhate namallee duubiyaa obbaasu kanaafuu namni uf laallachuu qaba bisaan akkasiisullee eegatanii waan akka mandiisusullee isin bu'u jirtullee laallatanii akkasiin uf eegachuu namatti marra cufayyuu.
uummata keenya keessatti cirreessi mala aadaatiin bokkaa raagu akka bokkaan roobu yookaan ammoo akka hongeen dhufu kan raagan hin jiru. Isaan wajjiniin akkamittiin hojjetu isanii akka nama saayinsii tokkootti. Jar kana kamma huccuu jedhanii jari kulleen bokkaan laala. Duuba nullee marra hedduu hojii fokkast tochinu warrallee hin yaamna warrallee akka warri hojjetu laallee akka warri himullee laallee teennalleen duuba walti laallee marra gari saayintifik fokkas taane walti bir laallee mara hedduu duuba walumatti qajeelti fula dhuugatti guddoo gargar fagoon jirtu waluma qajeelti warrallee fokkas warra suninum laallee walti darra.